Andu'aalem Gosaa Bilillee Yooyyaa kabajamtoota fi hordoftoota hundi keessan saba Oromoo saba bal'aa bakka jirtanitti nageenyi keessan badhaadhaa jecha Andu'aalem Gosaa sirba haaraa Bilillee jedhu guyyaa gabaabaa keessatti gurra uummata saba bal'aatiin gahuudhaaf qophii xumuree jira. Maarree asumaa achi YouTube channel isaa subscribe gochaa akka deeggartan gorsa isiniif laanna. Hanga dhumaattis nu waliin ta'an affeerraa keenya Bilillee hojiiwwan bebbeekamoo fi jaalatamoo gurra namoota hedduudhaan kan bohaarse biyyattii kanarra darbee addunyaa hedduurra kan imale namoota hedduu fi jaalattoota hedduu dinqisiifattoota hedduu kan horate Andu'aalem Gosaa waggoottan dheeraadhaaf hojiiwwan mimmiidhagoo kan hojjechaa ture. Jalqaba gurra uummataa kan bohaarsaa ture sirba Gadaatu Keeti jedhuun kan as bahee maasaan gamaa bajjiidhaa garbuu maleen facaasu hojiin rabbii guddaadhaa waa malee nun dhamaasu jedhee kan obsa fixate obsaan aannan goromsaa akka dhugu achi keessatti saba bal'aadhaaf sagalee ta'e Andu'aalem Gosaa itti aanses michuu dhugaa jedhe sirba jaalalaa bareedaa keessatti siyaasa biyya kanaa haala jireenya saba kanaa waan hunda kan of keessatti qabate michuu dhugaa hiriyyummaa dhugaa dubartii qofaaf miti kan sirbame michuudha. Michuun hiriyyoota wal lamaan gidduutti kan ta'uudha. Sabni kun waliif michuudha. Andu'aalem Gosaa maarree hordoftoota fi jaalattoonni keenya hundi keessan Andu'aalem Gosaa sirba michuu dhugaa jedhu itti fufee erga dalageen booda waa hoyyee jedhe shawaa irraa ka'ee walloo deeme walloorraan bahee raayyaa seene harri hibuu jedhe dasee irraan darbe waan hedduu seenaa kana keessatti katabe. Warqituu seenaa addee warqituu seenaa gootittii walloo addee warqituu as keessatti guutummaatti ibse. Walloon warqituu akka qabdu warqituun gootittii akka taate saba kanaaf ifa baasee dubbate. Warroonni rasaasa ofiisaatiif dhugee du'e jedhanii Maqdallaa irratti isaaf dhiichisaa turan seenaa ragaa dhugaa qabu kan addee warqituu as baasee weelleedhaan dubbate. Andu'aalem Gosaa ittuma fufe artistii jaalatamaa fi kabajamaa jeneraal Haacaaluu Hundeessaa yeroo wareegametti Haacee koo si eegeen dadhabee weellee jedhu weellee garaa nama raasu weellee garaa nama nyaatu seenaa bara baraan kan taa'u Haacaaluu Hundeessatiif si eegeen dadhabee weellee jedhu ittuma fufe. Qeerroo hedduun aarsaa hedduu eegga kafalee booda bara mootummaa kana keessa du'aatiin irraan dhaabbanne ture nurraa dhaabaa dhiisaa weellee jedhu itti fufe weellee nurraa dhaabaa dhiisaa jedhu achi keessatti aarsawwan kaffalaman ni dagatamanii qeerroo baay'een aarsaa ni kaffale sun hundi ni dagatame. Har'a iddoo biyyattii hedduu irratti faca'anii dararaa fi rakkoo hedduudhaaf saaxilamanii nurraa dhaabaa dhiisaa jedhe galata guddaa qabda saba guddaa biraa Andu'aalem Gosaa ittuma fufe. Rakkoowwan kanas waan hundasaa ta'u darbeen laallaa jedhe darbeen laallaa sirba darbeen laallaa jedhu keessatti seenaawwan hedduutu ka'e. Seenaa Kachamaallee Addis Ababaa dhaaba Kachamaallee maal barbaaddaa minti falligaalle waa Andu'aalem Gosaa xaafotti marmaarti micayyoon xaafotti marmaarti akkamittan dhiisa daggamteen irratti tamar as keessatti wantoota hedduudhaan ifa baafachuu dandeenya. Diggimtii jaratti nurratti daggamtu isheen nurratti dadaggamte as deebitu sirba kana keessatti waa hedduu adda baafata. Sabni Oromoo sookoof soorgodhaan egaa jiraatu ittuma fufe kooratti rarraati guddeelloon kooratti rarraati buusii farda koorraa wandaboon waan daba dabaati eenyu laata ka fardatti rarra'aa jiru ka farda Oromootti rarra'aa ture eenyu dhalaata buusii fardarraa jedhe. Seenaan kuni seenaa jeneraalticha Haacaaluu Hundeessaa weellee laalgalootoo jedhu keessatti weellifameen ka wal simatu ta'uusaa dhugaa jiruudha. Fardichi farda hatameedha. Andu'aalem Gosaa kabajaa fi jaalala uummata saba bal'aa kana biraa ni argatta. Maarree hordoftoota keenya gumgume jedhee gumgume bakakkaatu bu'aa laata cabbiitu bu'aa laata rooba cimaa bu'aa laata ni xiifaa laata maaliif gumgume hin gumgume gumgume 90 si taajjabe ichi moggaa 90 taajjabe ni gumgume. Egaa sirboonni kun siyaasa haala jireenya saba kanaa addunyaa kanatti akka ifa mul'atu ni taasise. Maarree weellisaa qaxaleen kun addunyaa hedduurra imaluudhaan sirbootawwan jaalatamaa isaa gurra dinqisiifattoota isaa biraan waltajjii irratti sagalee kiiloleedhaan gahaa akka ture hundi keessan ragaa baatu. Amma
Bilillee gurra dhageeffattoota fi dinqisiifattoota isaatiin gahuudhaaf qophii xumuree jira. Bilillee yaa saba bal'aa sabskraayibii gochuudhaaf hundi keessan ka'a. YouTubein isaa chaanaalii Andu'aalam Gosaa sabskraayibii xiqqaa qaba. Kanaafuu sabskraayibii guddaa akka argatuuf hundi keessan imala keessan gara YouTube Andu'aalam Gosaatti taasisan dhaamsa keenya. Bilillee maalidha laata? Maaltu ta'e laata? Ogeessawwan muuziqaa beekamaa hedduu isaanii kan irratti hirmaatan. Hojii istiidiyoodhaa ka'ee hanga viidiyoo editingii hanga viidiyoon kun YouTube kana irratti fe'amutti ogeessawwan beekamaa fi jaallatamoon kan irratti hirmaatan yoo ta'u, maarree ilaaluudhaaf hundi keessan subscribe godha. Jaalattoonni fi kabajamtoonni saba Oromoo saba bal'aa addunyaa kanarra ka jirtan sirbi ajaa'ibaa albama guutuu Andu'aalam Gosaatiin dalagamee xumuramee istiidiyoo irraa isinitti dhufuudhaaf guyyoota lakkaawwachaa jira. Qophii isaa xumuree jira. Maarree isinoo aaga dhagahaa. Kana gochuudhaaf wanta salphaa bilbila keessan baasaa. Toora YouTube keessan banaa maqaa Andu'aalam Gosaa jedhu saarchi gochuudhaan YouTube chaanaalii isaa subscribe gochuudhaan waliin dhaabbadhaan ergaa keenya Andu'aalam Gosaa turtii gaarii saba koo saba bal'aa saba jaalatamaa saba kabajabeessaa wal jajjabeessan dhaamsa keenya turtii gaarii isin jaalanna. Toora YouTube bokkuu entertainment subscribe gochuu hin dagatinaa. Gadaan gadaa milkii.